كم إيش يجتني منكية تكليجرا منكية أكمل تكلتنا نجتون كيسن نافو من الشما هركفوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يويا سنين جدا ما تكاشتي نجيني كيسان بنانا أجب أجب أجيب والله جالتو نرمى نسيتي قلتي ما شاء الله تبارك الله رحمن مالين ديمتي قري دواء رجيت jedhani mana isiitti galuu maashaallaadha laakiin caaltuun of galaafatte lubbuu fi maal jedha maaf akka jettee mana isiitti galtee jechuu dandeessa warri koomentii maashaallah baga mana keetti galtee lubbuu isiitiif sodaadha warri beektan itti bilbila warri isii beektan namitti mujriima achuma waa itti gootee isii ilmi isii gochuu dandeessi jechuudha. namitti mujriima guddoodha tuun ni jaartin ajjisu mujriima guddoodha wallahi waan allah walamis jedhani sin qabdu na'am birri maallaqa daa'idoosiin ummatin galini daa'imaa fi maallaqa jaarsaa kenniteete hatta kabiraatee miti hajji maallaqa kennitee ajjeesi jechuu dandeessi barreessin tun hajji maallaqa argannaa waan takka irraan guru jaartitiyyaa lakkiin hin jirtu namni ilma ofii dhale gurguratu kaan irraa fuudhee kaan gurguratu way jaartii inni qaraa yoo tuun deemte taan fuudha jedha way jaartii wannadha yaani ittuma jira fuudhas jechuudha way jaartitii jedha hin jedhu taan tarii taan dabarii jedhani namittiinis nama qorichaan deemu nama siirii godhu isaa dhiiraa sanuu lafa irra harkifteetiin oofuu turte jechuudha. yaa hordoftoon ta'inna namni lakkoofsa caaltuu qabdan lubbuu caaltuu dhaqqaba lubbuu isiitiif sodaadha wallahi billahi namitti namaaf yaaduu miti nama wanna jedhu didanii isin bilaash achi teettee manni wasakaa maaloodha namittiin akka dhiiraati mana qulqulleeffatte ay caaltuuti miskiina wallahi annama akka caaltuu miskiina irraa dhumaa takkatti si argine namuma addunyaa kana irratti nama miskiina akkana argine ka warri isiidha mana kennee fi waa hunda godhee fi galii jedhanii warra galuu didde warra isiitti galuu didde isaa kana isaa waa hunda itti godhee kana jette ammas deebisee waa itti godhee jira jechuudha qara xiqqoo isii warra jedhee jira wanni tuxxee galtee fi dheengadda waan gijee dhaqesanii waan tuqeen tuqe jechuudha allahu alami laakiin sirrii miti amma gijee duraa bilbila jalaan kaaftu jalaa dheessiti amma jechuudha kalaas manattu galteef jechuudha amma deemtee maali jennaan egaa inni akkuma namitti sanii nama rabbiin sodaatu miti odoo rabbiin sodaate ilmoo ofii fuudhee hin gurgurata isiini boochisaa mee ilmoo san fuudhee mee rabbii keessanii jedha jechuudha ilmoo ofii sanii hin gurguruu jechuudha isima tane siirii namatti hin godhu nama meeqa siiriidhaan of jaalachiise nama meeqa caaltuun mana isheetitti galtee ani rabbii lubbuu ishee tanaa eegu wallahi rabbi lubbuu ishee haa eegu xiiqiif galee jette nama nagayaa otoo taate nama harki nagayaa otoo taate dhugaadha wallahi namittiin tun harkisii nagayaa miti yaani humnaan sittiin deemtee wannaan si miidhuudhuun taane ziiriidhaan miti isii wallaalchiftee kaatee ziiriidhaan yoo waan fedhetti nyaachifteetis qorichas ajjeefte hin beekamu wallahi rabbisii haatissu namni raqaama sii qabden waa hunda dhiiftee lubbuu fi qofaatiiffattu wallahi nama harkaan waliin deemuu miti namni koomentii jalatti baga galtee baburuu fi mana keetti galii mana ishee jaarsa akka yoo ta'e jaarsa naamusa qabu jaarsa adaba qabu
ka waa isii godhu odoo ta'eeti dhugaa itti galti. Jaarsa ilmoo jalaa gurgurate akkamiin namni wanni biraa hafuu bara. Jaarsa ilmoo ofii dhiiga isaa ta'u ofii dhalche nama gurguratu akkamiin itti galan isa deebi'ee akkamiin jedhan. Morkaamee wanni fedhe oduu galee annama akka caaltu gowwaa argine wallaahi anana aarsitee amma lubbuu isiitiif sodaadhaan niitiin suni lubbuu isiitiif ni sodaachifti wallaahi. Kun hajjiidha malee kennite ilmoo isii jalaa fuudhii natti agarsiisii jettee bakka jirtu natti nageessi jettee isa soobdee inni waan bilbila harkaa qabneefuu viidiyoo isiitti argu viidiyoo ilmoo isii yoo fedhe ajjeesa yoo fedhe oduu jirtu dhabamsiisa akka isiin abadan asirrattuu arguu hin dandeenye godha jette hajjiidha mallaqa kennite. Ka ilmoodhaaf akka jettee mallaqa kennite. Amma hanga isiin mana galte viidiyoo kana oduu isiin manatti hin galiin hojjette jechuudha namittiin sun. Viidiyoo hojjettee gadhiifteerti. Yuutuubii isii jala dhaxxanii ilaaluu dandeessan. Shaasheetuuf jala. Okay, anis yuutuubii kiyya kaa irratti hojjedhee ramichuu irratti. Viidiyoo kana jechuudha. Mallaqa kennitee fi isaan akka waan isiin caaltuudhaa deebisuuf deemtuu soobdee isa shawwadde mallaqa isaa kennite caaltuuf deebisaa jiinii ramadaanaa keerii dalagadhaa haadha ilmoo haadhaa deebisaa jetteen. Isaanii soobde jechuudha. Amma isiin fedhu ni ajjeesaa fedhu immoo jirtuma isii dhabamsiisaa akka haati adunyaa dhiisii akhiratti si agarree godha jette. Yoo fedhe haadhaa iyyuu jirtuu isii dhabamsiisaa akka isiin hojjechuu gajjettee dalagatte nama ta'uu hin dandeenye isii godhuu danda'a. Jiini ramadaana jedhee cal'ise malee jette. Ramadaanni naa haa ba'uu jettee dhaatachuu jirti. Kanaafuu caaltuun ani hillikiif galee hillikii qabadhee mana kiyya galee hillikiin lubbuu nama balleessitu hin taatu. Nama jaahila waliin hillikii qabatan. Namni nama waa beeku waliin hillikii qabatan. Nama mujuriimaa waliin akkamiin hillikii qabatan. Keessaafuu warri koomentiidhaa hamtuu warra namni jajjabeessina. Namitti tana ni beektan hajjii waan godhuu turtanii beektanii isa dhiiraa san isa inni dura wanna namatti godhee ziirii nama godhee oofisan isa san waan isa san waan godhaa turtanii beektanii miti. Isa san waan godhaa isin turtanii beektanii lafarra ooftee jilbeeffachisiiftee lafarra oofuu turte. Maaliin waan san goote humnaan daraftee tilla ziiriidhaan akka inni yoo isin ol ka'e jedhe ol ka'u yoo inni gattaa jedhe gattaa'u. Yoo inni bahi jedhe bahu yoo inni rafi jedhe yoo isin rafi jette yoo akka rafu goote jechuudha. Saniin akkas goote malee humna isiitiidhaan ni miti. Kanaafuu jechuudha. Kanaafuu hundi keessan waan hamtu nama oofinaa. Mana keetti galii hillikii qabadhu hajji deebi'i. Lubbuu isii baasuuf deemtan. Rabbi isii haa eegu malee lubbuu caaltuutiif sodaadhaan amma namittiin tuni mujuriimaa nama rabbiin sodaatu miti nama waan rabbiitis beekuu miti nama namummaa qabuu miti nama namummaallee hin qabdu rabbiin sodaa miti namummaallee hin qabdu jechuudha. Namummaallee namni keessummaa waan godhu turte argitanii abdii waan godhaa turte abdallasa waan gochaa turte. Nama keessummaa mana isiiseen yaani namuma aqilii namaa qabu miti namittiin sun jechuudha. Amma isii kasanuma saanuu kadhaxxee mana galte kan wal lolu jiranii akkam isii gooti jettanii yaaddan. Warri viidiyoo kana argitan sheer godhaa caaltuu biraan gaa lakkoofsa illee namni qabdan jala kanan naafaa takkaa itti dibbisaati lubbuu tanteef oolchii jedhaani lubbuun qoosaa miti namittiin aqilee hin qabdu sun. Namitti maraatu mujuriima nama rabbiin sodaatu miti. Silaajii ramadaanaa keessa namni toobbatee gara rabbii deebi'ee waa hunda haqara wal loliinsa qabu oofni waliin jedha. Isiin immoo ji'a ramadaanaa kana keessa yaa'ii gootee balaa buuftee bar afaan hamaa namatti hin dubbatan ji'a ramadaanaa kana keessa afaan hamaa namatti hin dubbatan hatta namni yoo si dha'u sitti deema. Si'a sadii yeroo sadii maal jettaan
an soomana qaba jettee itti himta. An soomana qaba sadi san dabarfatee yoo abbaan sitti qajeele ofirraa dhoofta malee jechuudha. Akkana guyyaa hunda qiyaamaa qabsiistutu jechuudha. Rabbuma ofiituu hin beektu jechuudha. Wannummaan carqii san fuula godhatee fi rabbiin beekinsaaf yookiin sodaa rabbii odoo hin taane jaartii namaati jedhani. Isheen tun jaartii namaati jaarsa jalaa baatee oduma jaarsi gadi hin dhiisiin isaan wal dhabanii jalaa baddeetiin inni kuma namaatiin heerumtee jedhan akkanatti fuula dhuffattee jiraatti. Akka namni ittiin beekne. Tanaafuu jechuudha. Kanaaf dhuffatti malee nama rabbiin sodaatee yookiin akka rabbii ajajetti uffata rabbii uffatee jiraatu saniif miti jechuudha. Kanaafuu namni gizee du'ee jedhe hidhii muxatuu wayii jedhanii suuraa isii sheer godhanii olii gad oofuu irra lubbuu caaltuu dhaqqaba. Oromoo waan akkasii jaalata gizee uummata ashaangullitiin boo'aa jiraatu qofa. Caaltuu itti bilbilaati lubbuu fi akka baafattu. Lubbuu ilmoo ofiitis akka baafatu ilmoollee kunoo abbaa mallaqa kennite hajji mallaqa kennite hajji mallaqa irraa hin hafu mallaqa hajji kennite akka ilmoo agarsiisu natti agarsiisi guyyaa sadii keessa sitti agarsiisa jedheeraan namittiin baadiyyaa deemte haati ilmoon bira jirtu yoo isaan deebi'an guyyaa sadii keessa sitti agarsiisa jedheeraan sheer waliif godha viidiyoo tana caaltuu biraanis gayaa isiinis akka lubbuu ofii baraartu hillikii wayitu hin jirtu abboo. Jaarsa qara isii galtee isii jibbee isii dhiitee akka horiiti isii jedhu maal hillikii maaliitiif itti galti inshaallah hillikii maaliitiif itti galti warri isii mana isii kennee waa hunda isii godhee kootu galii jedhan nama hundaan cittee isaaf jecha nam takka dhugaa bultii gaarii yoo qabaatte warra ofiisis dhagahuun dhabuun taate nama gaarii bultii gaarii yoo taate jechuudha. Inni yoo kabajaa qabuu fi yoo ka dalagatu yoo jiruu isiitiif ka yaadu yoo isii ka jaalatu ta'e dhugaa eega heerumanii lama heerumuun hin taatu warri ufiitis akka ilmootiin nama jaalata malee akka jaartiitti nama hin jaalatanii qe'ee warraatitti heerumaniisis galanii hin turanii sun dhugaa. Laakiin immoo dhiira akkanaa kana kan akkuma korbeessa re'ee hobob jedhaatiin umrii ufii deemu kana dhalaa jala ka hin dalagan ka gizee marti dhiitichoo kan gizee marti uleedha kasanii zeerii itti godhee barsee godhatu kan waan takkattiin isii hin gargaarre kaama kan waan biraatii miti kan jaalaluma isiif hin qabne maal gootii jala cicitti maal gootii hillikiidha jettee itti deebiti. Kanaafuu itti bilbilaa gorsa waan biraatii miti nimittiin hamtuudha lubbuu isii baafti takkaa qoricha isii nyaachifti takka siirii itti gootee akka ishiin lafarraa kaatee hin dandeenye lammata akka jirutti hin deebifne isii goote jechuudha. Fira ofii achi keessaan qabdu haadha sabboontuu siif abdiisaan namni isiin qabdu inni itti dhiyaatu san malee fira caaltuun firan qabdu nama isii qarqaaruun qabdu achi keessa jechuudha. Firan qabdu nama itti dhiyaatu hin qabdu. Namnis namitti isa ofirraa hifate abdiin isii dheefaaf mana sanii bahe jechuudha. Abditti namitti taan dirtee eenyuma gartuu jedhan san sunis akkas gootee viidiyoo irraa waraabdee waan hin taane wal godhu jiran sababa nuti ni abdii viidiyoo irraa waraaba jaartii ajiitii itti erge jechuudha. Akka namitti sun abdii irraa viidiyoo waraabdee viidiyoo qoricha nyaachifteetiin kinni hirriba viidiyoo irraa waraabdee waliin ciiftee hiriyyaa isii ergitee hiriyyaa isii waliin ciisiftee viidiyoo irraa waraabdee jechuudha. Kanaafuu jabaadhaati lubbuu caaltuu dhaqqaba warri itti dhiyaatan itti bilbilaa warri lakkoofsa qabdan viidiyoo sheer itti godhaa lakkoofsa warri itti qabdan ittis hima yoo gurraa dhageettu baay'ee mana sanii wanni hundi sitti haftu lubbuu teetiin jiraadhu qarallee nagahaan jiraatu jirta achi keessaa baate ilmoo tantee qofa mallaqa kafalte namichi yoo arasa argate mallaqa ni fudhata inni caaltuu irraatis yoo argate viidiyoo isiin haasoftee isa dura gadhiifte san bakka isiin sobee ilmoo sanni ajjeesa yookiin hin dhabamsiifte san jedhu san hajjii sanitti agarsiisanii kunoo isiin ilmoo ajjeesuuf deemti mallaqa isii fudhu nyaadhu usi kanas fudhadhu ilmoo fidi jedhanii akkasitti ilmoo ofirraa fudhattu caaltuun akkas isiniin jedha. والله أنا قلبي تنتونا جبي يا جالتو يا سبحان الله معلومة ترب ما معلومة مسكينة أنا وتوان تكتتي من النجين تنام نقول سوانا جن
akkuma jedhan seerii irraan bahin na fakkaatti wallahi hundaafuu rabbii si haa laaffisu waan du'aa eeguudhaaf